Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa Feesbuukii itti banattan isin barsiisachuudha. Akkaataa Feesbuukii gaa akkaawuntii Feesbuukii yoo isin jalaa banuu hin dandeenye kayyoo badallee deeffachuu dandeessanu karaa sirrii ta'e maqaa keessaniin Feesbuukii banachuu dandeessanu isin agarsiisa. Viidiyoodhaa keessatti Feesbuuk akkaawuntii gaa orjinaala akka ta'e akkasuma hanga bilbila fayyadamtanutti isin wajjiniin taa'uu yookaan isin jalaa baduu hin dandeenye bara kana keessatti karaa sirrii ta'een ka seera isaa guuttate haala kamiin akka banachuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti seera isaa hunda ka guuttate Feesbuuk akkaawuntii keessan ka fooloorsii baay'ee irraa argachuu dandeessan. Feesbuuk kana gaa dogoggora gochuu hin qabdan. Irra baay'een nama Feesbuuk yeroo banu ni dogoggora namoonni baay'ee jechuudha. Kana isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha karaa sirrii ta'een dogoggora takka malee Feesbuuk akkaawuntii sirrii ta'e haala kamiin akka banachuu dandeessanu isin barsiisa jechuudha. Namoonni haaraa ta'an sabiskiraaybii gochuudhaan gaa viidiyoo yeroo dhaggeeffatan laayikii tuquu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii tuquun hamilee guddaan namaa kenna. Laayikii tuquun eegalaa isin jedha viidiyoo akkasuma viidiyoo kun yoo dandeessan namoota biraa akka ga'uuf sheerii godhaa godinyaa keessanii guruppii adda addaa irratti jechuudha. Awwala Feesbuukii banuun irratti Gmail akkaawuntii Feesbuukiidhaan hin banamne bilbila keessaa qabaachuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa kanaan dura Feesbuukiin hin banamin bilbila keessaa qabaachuu qabdu jechuudha. Haa lammaniin keessin banachuu dandeessan. Lakkoofsa bilbilaa Feesbuukiin banamee hin jirre Gmail akkaawuntii haarawaa katakkaa Feesbuukiin hin banamin eega kana qopheeffattanii appii Feesbuukii irra ni seentu jechuudha. Feesbuukii banuudhaaf appilikeeshinii Feesbuukii irra eega seentanii haala kanaas ni baasaa jechuudha. Find my account akkaawuntiidhaan seenedha. Garuu asirratti create new account gochuudhaan yookaan create new account kana yeroo isin tuqxan asirratti haala kanaas ni banaa jechuudha. Kaawwala maqaa keessan ni barreessitu maquma dhugaa barreessitu ka Feesbuukii irratti itti fayyadamuu barbaaddan. Inni awwala maqaa keessan barreessuu hin dagatinaa. Amma namaaf banaa jira Feesbuuk akkaawuntii kana maqaa abbichaan barreessa. Inni ittaanu maqaa abbaa inni awwala maqaa keessan inni ittaanu kun maqaa abbaa keessan jechuudha. Eega kana fixxanii neekstiidhaan gara fuula duraa deemtu. Next kayedha kana gaa xuquudhaan gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Eega next fixxanii asirratti dogoggoruu hin qabdan jechuudha. Asirratti seet bakka kana guyyaa dhalootaati kan isin guuttan guyyaa hamma keessa jirtan osoo hin taane guyyaa itti dhalattanidha. Inni awwalaa guyyaa ka walakkaa keessaa ji'a ka macarashaa jiru kun bara. Ka macarashaa harka mirgaa jiru bara inni walakkaa ji'a Oktoobar yookaan immoo Juuma darbii ni filattu. Guyyaa kanuma fedhe filattu ka keessa dhalattan yoo beektan garuu baay'ee barbaachisaadha. Egaa kana hunda fixxanii seet kayetti kaa xuquudhaan seefii gootu jechuudha. Guyyaa dhalootaa ji'a keessa dhalattan akkasuma bara keessa dhalattan hunda eega fixxanii haala kanaan neekst eega gootanii haala kanaan guyyaa keessan gara akkasuma hamma wanni itti jira isin agarsiisa guyyaa isin guuttanii kaatan. Ammallee neekst eega dhuftanii asirrattis yoo shamara taatan feemil ka awwalaa filattu yoo dhiira taatan isa walakkaa keessaa filattu jechuudha. Meel ka itti filattu jechuudha. Yoo shamara taatan garuu ka awwalaa neekst ni gootu kana booda neekst tuquudhaan gara fuula duraa deemtu Feesbuukii akkaawuntii haarawaa haala sirrii ta'een banachuuf jechuudha. Asirratti inni sin dogoggoruu hin qabne lakkoofsa bilbila keessaa qabdan ta'e kan keessan ka ta'e yookaan iimeelii ganjallaa kana tuqxan gubbaarratti iimeelii isin jijjira. Amma iimeelii itti naqedha. Iimeelii isin bilbila keessaa qabdan isinii baasa. Iimeeluma bilbila keessaa qabdan ni filattu. Inni isinii baasu baatu iimeelii keessan barreeffattanii bakka na galchitu yookaan lakkoofsa bilbilaa waan ofirraa qabdan. Yoo iimeelii qabaattan iimeelii yoo lakkoofsa bilbilaa qabaattan lakkoofsa bilbilaa tokkumatti naquudhaan gara fuula duraa deemtu tokko isin ga'a. Asirratti ammallee paaspoortii Feesbuukii hamma banuutti jirtanuu amma beekaasin dukkaneessa asirratti dhoksee paaspoortii keessan qubee guddaa qubee xiqqaa mallattoo meeshinii lakkoofsa of keessaa qabaachuu qaba. Jabaa akka ta'e kan namni tilmaamuu hin dandeenye paaspoortii kana eega fixxanii neekistii tuqxa jechuudha. Paaspoortii eega guuttanii neekistii eega guuttanii gara fuula dura haala kanaas hin fidaa. Amma iimeelii isin ammatti naxxanii kaatan sun yookaan lakkoofsa bilbilaa sun koodii dhaxxanii irraa fiddanii dhuftan iimeelii sanarraa yoo jiimeelii hin banaaraattan. Yoo lakkoofsa bilbilaa ta'e bakka meesseejiitti koodii fiddu. Iimeelii irra seeneen koodii kana keessatti guutaa isin agarsiisaa jechuudha. Iimeelii anammaa Feesbuukiin banuutti jiru irra koodiin naa seenee jira. Keessanillee appii iimeelii irra seenuudhaan iimeelii sanatti jijjiirtanii Feesbuuk irraa gaa koodii dijiitii 5 yookaan immoo dijiitii 6 ta'uu danda'a. Dijiitii 5 naamuma ta'e haa ta'u kan Feesbuukiin isinii ergee koodii sana fiddanii seefii godhachuu yookaan immoo kooppii godhachuudhaan bakka sanduuqa hamma irraa dhufnetti okee walakkaatiin baatanii eega koodii sana barreeffattanii okee walakkaatiin baatanii asirratti fiddanii ni galchitu jechuudha. Sanduuqa duwwaa kanatti galchuudhaan neekist keetti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Eega koodii sanatti naxxanii koodii sana qudhaan gaa neekist ni gootu. Abbaa iimeelii ta'uu boruu keessaniif koodii iimeelii irratti isinii ergaa jechuudha. Eega bantanii fixxanii asirratti ammallee Feesbuukii bannee finnee jirra garuu
Profaayilii Facebook keessanii add profile picture asirratti add photo bakka jiru kaatuqudhaan gaalaarii keessaa footoo tokko qabdannu kanuma footoo keessan ka ta'e takka irra ni kaawwatu. Footoo qulqullinaan kaatanii jirtan ka torbii kana keessa ka ji'a kana keessa kaatan footoo yookaan loogoo profaayilii Facebook keessanii kan namatti mul'atu jechuudha. Amma asirratti footoo kana filadha ammas agarsiisuudhaaf footoo kana egaa filattanii den ka'eetu ni gootu. Eega danii tuqxanii asirratti speak ka'eetu gubbaaraan dabarfattu yookaan immoo tan on gochuu dandeessu Facebook kan keessan jechuudha. Yookaan immoo speak ka'eetu gubbaar kan mirgaaranii mul'atti. Speak irraa gara fuula duraa darbuu dandeessu. Kana booda sirreessuun danda'ama. Hamma dhumatee jira Facebookiin gara dhumuutti jira jechuudha. Facebookii akkaawuntii sirrii ta'ee haala kanaan bantu. Haala kanaan yoo isin banee gubbaarraa speak yookaan immoo ganjallaadhaan ni deemtu. Appii Facebookii isin bantan keessa haala kanaan isin galchaa jechuudha. Facebook keessa nama banatee dhumatee jira jechuudha. Profaayilii keessan tuquudhaan coverii yookaan immoo profaayilii keessan dudduuba footoo taa'u. Footoo cover jechuun kan profaayilii keessan dudduuba taa'u footoo nama takka ni filattu. Amma footoo takka irra kaa'ee isin agarsiisu. Kanaan dura qopheeffadheen qabu garuu isin awwala qopheeffachuu yookaan sirreeffattanii kaa'achuu qabdu. Facebook coverii keessa yookaan footoo profaayilii keessan dudduuba galu jechuudha. Footoo qulqullina qabu. Awwala kaatanii qopheeffattanii profaayilii keessanii wajjin lafa kaa'achuu qabdu jechuudha. Footoo kana irra ni kaa'attu. Mallattoo kaameeraa kaa'uudhaan akka isin irra kaawwattan kaameeraa kaa'uudhaan footoo gaalaarii keessaa qabdan takka ni filattu deni ni gootu asirra galee jira jechuudha. Amma Facebook keessan banamee jira. Adda firii barbaadan aadii nama gaafachuu fooloo barbaadan gochuu dandeessu. Asirratti wantoota isin sirreeffattan naannoo isin jirtan lookshinii naannoo isin jirtan waan akkasii hoomii mana barnootaa keessanii isin gaafata. Kana guyyaa biraas guutuu ni dandeessu waan ta'eef Continue tuquraan speakiidhaan dabarfanna. Lookishinii naannoo isin jirtan home jedha naannoo isin xirratti waan akkasii isin gaafata. Mana barumsaatti barattan waan akkasii isin gaafata waan ta'eef speak ka jettu harka bitaanii mul'atti yeroo biraatti guutuu dandeessu. Speakiidhaan ni fixxu ni speakiidhaan speak jechuudhaan bukkee dabarfattu jechuudha. Maaliif guyyaa followers argachuu dandeessa yookaan immoo maamila baay'ee argachuu dandeessan sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti nama barbaadan aadii gaafachuu hammallee nama follow gochuu yoo maqaa nama barbaadan takka sarchii tuquudhaan gubbaarra bakka sarchii tuquudhaan abbaa barbaadan maqaasaa sarchii gootanii barbaadanii follow gochuu hordofuu dandeessu. Facebook laayit ta'ee Facebook oriijinaala ta'ee haala kanaan kan inni banamu. Facebook isin itti fayyadamaa jirtanu kalaayitii yoo ta'es ka oriijinaala yookaan immoo kalaayitii kan hin taane qafoos haala kanaan karaa sirrii ta'een Facebook keessan banachuu dandeessu. Haala kanaan baradhaa isin jedha hammallee barnoota Facebook irraa waan isin hin galle jiraate komanteetti gaafadhaa isin jedha. Facebook isin galee baay'ee of keessaa qaba. Kana booda haala kamiin akka viidiyoo irra maxxansitan viidiyoon keessan viyuu baay'ee akka argatu followers hedduu karaa kamiin akka argattanu viidiyoo biraa keessatti isin waraaba. Haala kanatti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Barnooti kun namuu hunda waan fayyaduuf viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'u sheer godhaa godinyaa keessanii akkasuma barnoota dabalataatiin hanga wal agarrutti nagaan turaa isin jedha. Gaaffii qabaattan waan bilbilaa wal qabate Feesbuukii, TikTookii, Yuutuubii ta'e wantoota bilbilaa wal qabate waan isin hin galle yoo jiraate viidiyoo kanas akkasuma viidiyoo biraa jalatti illee wantoota isin hin galii yoo jiraate komanteetti gaafachuu dandeessu. Barnoota dabalataatiin hanga walitti dhufnutti nagaan turaa isin jedha. Galatooma viidiyoo laayikii sheer gochuun na gargaaraa isin jedha. Hanga kutaattan walitti deemnutti nagaan turaa.